Akkam jirtu hordoftoota daawwattoota chaanaalii Dilshotii hundi keessanii yoo araan tana kenna isiniif qabadee dhufee miidhaginaan kan wal qabatudha. Inni keessaaf hidhii keenya akkamiin qulqulleessaa eeguu dandeenya, miidhagsuu haala kamiin dandeenya isa jedhudha. Siinii kana keessatti sukkaara isiniif qabadee dhufee cinaatti ammoo kan argamu saamunaa ilkaaniiti. Burushinis jira kanneen amma isiniif dhiyeessu kana isin bira jiraachuu qaba. Egaa itti aansee siinii lammataati dabalata jechuudha qulqulluu kan ta'e maankiyaa tokko waliin kunniin jiraachuu qabanii wanti biraa wanti baay'ee barbaachisu hin jiru. Isuma kana saamunaa ilkaanii kana xinnoo achirra goona siinii qulqulluu kana jechuudha kan dabalataa kana kan fal'aana of biraa qabu kanatti goona. Daawwadhaa amma xumuraatti wanta kana waan irraa barattanidha. Viidiyoo kana yoo ilaaltan sheer gochuun raanfatina, chaanaal kan ku subscribe taasisaa, viidiyoochi laayik gochuu hin dagatina. Egaa sukkaara kana sukkaara irra buusna maankiyaa tokko. Daawwadhaa maankiyaa tokko irra buusna. Ergasii walitti makna jechuudha. Sirriitti waliin dhoofneetti akka inni addaatutti akka inni addaatutti addaatee bifa adii tokko nuuf fidutti waliin dhoofna sirriitti jechuudha. Daqiiqaa dheeraadhaaf waliin dhoofna amma daqiiqaa 5titti waliin dhoofna jechuudha. Deebineetti haalli itti hidhii itti dibannus jira. Hunda isaatiyyuu isiniif qabadhee dhufeera daawwadhaa. Egaa waliin makne booda seeraan jechuudha daqiiqaa 5 isiniin jedhe kana sirriitti waliin dhoofneeti burusha of biratti qopheessine kana qola irra jiru kana peestaala irraa baasneeti ergasii haalli itti dibannu jira. Amma xumuratti viidiyoo kana daawwadhaa. Jalqaba irratti fal'aana fuunitti amma yaaliidhaa fi quba keenya irratti goona, harka quba karaa gadii kana irratti goona. Fal'aana fuunitti isin ammoo hidhii irratti fal'aana kana fuutanii yookaan immoo harka keessan qulqulluu waan ta'eef hidhii irra geessitanii hidhii irratti riidan jechuudha. Haala kanaan waliin geessisuu qabdan bakka maraayyuu bakka tokkichi sunaaf ilaalaa foolleedhaan of ilaalaa riguu qabdan jechuudha. San boodaan ammoo burushaan irra deebitanii riidu. Daawwadhaa amma xumuraatti waan kana waan irraa barattanidha. Kanaafiyyuu viidiyoo keenya yoo kan jaallatan ta'e laayik gochuun raanfatina, chaanaal kan ku subscribe taasisaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Daqiiqaa muraasaaf sakandii muraasaaf eega waliin riigne booda burushaan osoo hin tuqiin tursiisuu qabna qilleensa. Sana boodaan ammoo haala kanaan riigne jechuudha burushaan jechuudha. Akkuma daawwachaa jirtan kanatti riguun dirqama nutti ta'a jechuudha burusha kanaan. Akkuma daawwattan waan daqiiqaa muraasa keessatti fixanidha, xumurtanidha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana yoo kan jaallatan ta'e sheer gochuun raanfatina. Sooftii qulqulluudhaan xaraguu qabna waan kana jechuudha. Dhiqachuun duratti sooftii qulqulluudhaan haala kanaan xaragnaa. Harkuma irratti jijjiirama ilaaluu dandeenya akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kanaafiyyuu hidhii keessan irratti haala daqiiqaa 5 irra deebitanii akkasitti riidanii daqiiqaa 5 jechuudha. Kan riguu qabdan jechuudha. Bakka hundayyuu akka waliin gootti. Chaanaal kan ku subscribe gochuun raanfatina. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinuutti nagaan naaf jiraadhaa. Galatooma kan isin waliin ture jaarsudha.